Buunnoo Beddellee Aanaa Cawwaaqaatti murni bilxiginnaa qonnaan bultoonni konkolaataa tiraakterii bitachuu qabu maqaa jedhuun doorsisni jabaachuun ifoome. Jaalheeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Buunnoo Beddellee Aanaa Cawwaaqaatti murni bilxiginnaa qonnaan bultoonni aanichaa martinuu konkolaataa tiraakterii yoo hin bitanne hojii qonnaa irratti akka hin hirmaanneef kaadiroota isaaniin akeekkachiisni itti gadi buufamu. Jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Yeroo itti qaala'insi jireenyaa jabaachuun qonnaan bulaan sangoota ittiin qonna qotu bitachuun itti ulfaatee jirutti murni badiin jireenya uummataaf yaadu irra sadoo dhuunfaa isaanii fi bu'aa siyaasaa argamsiisuuf dhama'an ajandaa ittiin guyyuu qe'ee sabichaa goolu gadi buusuun uummata yaaddessuu aadeffatan kunneen daranuu uummanni hojii qonnaa irraa akka abdii kutatuufis shira xaxaa jiru jechuunis jiraattonni onichaa miira gaddaan dubbatu. Qonnaan bultoonni aanichaa sodaa guyyuu loltoonni bilxiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon qe'ee isaanii keessa deemuun nageenya sabichaa booressaa jiraniif hojiitti bahee hojjetachuun yeroo itti cimee jirutti ajandaan haaraan kun ammoo itti yaadamee badiisa sabichaaf akka gadi bu'es yaaddoo qaban ibsatanii jiru. Dhiibbaa kaadiroonni bilxiginnaa nurraan gahaa jiran kun hin dhaabbatu taanaan nuti qarshii ittiin konkolaataa kana bitannus hin qabnu, abdiin jireenya keenyaas nuti dukkanaa'eera jechuun haala keessa jiranis miira yaaddootiin himaniiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa keessatti loltoonni faashistii bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun manneen qonnaan bultootaa hedduu sorii waliin gubanii mancaasuun ifoome. Jaalsabaafan Waaggaarii dabalata qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa ganda Yeballaaqichaa iddoo addaa Caffaa Bofaa jedhamu keessatti waraanni maafiyaa bilxiginnaa kanneen koloneel Abiyyi Ahmediin mirga uummata Oromoo qe'ee keessatti ajjeesuu gonfachiifamanii bobbaafaman gaafa mudde 23 2025 dargaggoo maqaan isaa Araarsoo Korosoo Naga'oo jedhamu mana isaatti itti dhaquun ajjeesanii gatu. Jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoon kun baruma kana keessa fuudhee bultii kan ijaarrate ta'uu fi oromummaa isaa malee sababa biraa kan hin qabne yoo ta'u, hidhattoonni maafiyaa bilxiginnaa kunneen erga mana isaa duratti bifa suukanneessaan ajjeesanii booda hawaasni kaasanii akka hin awwaallanne dhorkuun boodarra reeffa isaa lafarra harkisanii bakkeetti gatuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Akka jiraattonni gandichaa ifoomsanitti dargaggoon ajjeechaan rifaasisaan irratti raawwatame kun yakka isa ajjeesisuu osoo hin qabaanne badii seeraan isa gaafachiisullee kan hin raawwanne yoo ta'u, waraanni sirna dhabileessii fi akka feeteen nam tokkee aangoo irratti tiksuu fi dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf carraaqan badii seeraa tokko malee qawwee isaaniitti dhimma ba'uun ajjeesanii gatuu jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Kana malees guyyuma sana jiraattota gandichaa kan ta'an qonnaan bultoota baay'inni isaanii 30 ol ta'an irratti mana jireenyaa gubanii barbadeessuun yeroo ammaa uummanni sun maatii isaanii waliin bakkeewwan garaagaraatti faffaca'anii jiraachuun ibsameera. Qonnaan bultoonni manneen isaanii jalaa gubate keessaa muraasni maqaa arganne Dasee Bariisoo Badhaasoo, Gammadaa Bariisoo Badhaasoo, Bariisoo Badhaasoo, Araarsoo Shaaloo Badhaasoo, Ganamoo Tibeessoo Dhida'oo, Bariisoo Ganamoo, Saadamoo Badhaasoo, Naga'oo Eda'oo Dasuraa, Waaqoo Eda'oo, Dhaqqaboo Qaabaatoo Dasuraa, Amaan Dhaqqaboo, Galgaluu Badhaasaa, Baatirii Badhaasaa, Boonee Badhaasoo, Daaliyoo Ushaa Galgoo, Gudii Ushaa Galgoo, Ushaa Galgoo, Buuduu Galgoo, Nageessoo Ukaa Arabaa Ukaa Galatoo Gammadoo Ulii, Daalee Ulii Fayyisoo Gammadii Ulii Galgoo, Maashoo Inseenee fi Aan Shaawaar yoo ta'uun barame jira. Godina Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo keessatti waraanni faashistii bilxiginnaa namoota nagaa irratti reebicha raawwachuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Murni maqaaf biyyan bulcha jedhee of dhaadessu bilxiginnaan qooda nageenya biyyaa eegsisuu waraana isaa qe'ee hawaasaarra bobbaasee nageenya booressuun dararaa akkaan jabaatee guyyaadhaa gara guyyaatti gaggeessaa oola. Haaluma kanaan Aanaa Sayyoo ganda Qoree jedhamu keessatti muddee 19/2025 waraanni sirna impaayera Itoophiyaaf oliif gadi fiigan namoota hojii isaanii irratti xiyyeeffachuu duwwaadhaan jiraatan gaaffii seeraa tokko malee qabuun aduu keessa jilbeenfachiisanii reebicha hamaa irratti raawwatanii jiraachuun maddeen ONM'f gabaasaniiru. Namoota reebichi irratti raawwatame keessaa muraasni maqaan nugee Biqilaa Kumarraa, Ayyaanaa Daggafee, Naa'om Abarraa, Caalaa Abtaamuu kanneen jedhaman yoo ta'u, namoonni kunneen hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu kan hin qabnee fi namoota biyya isaanii keessatti kabajaa fi jaalala qaban akka ta'an jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Jibbinsi uummata Oromoof qabu ifatti kan irraa beekamu namoota jireenya isaanii fooyyeffachuuf oliif gadi fiigan ilaalcha ija shakkiin yakkuun dhiittaa mirga namoomaa irratti raawwachaa jiraachuun dhugaa namaa hin mamsiifnedha. Godina Baalee Lixaa bulchiinsa magaalaa Dinshoo fi gandoota aanichaa hedduu keessatti waraanni murna gabroonfataa PP maqaa gibiraan saamicha uummatarraan gahaa jiraachuun ifoome.
Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Baalee Lixaa bulchiinsa magaalaa Dinshoo fi gandoota aanichaa hedduu keessatti muddee 20,2025 irraa kaasuun maqaa gibiraan saamicha daangaa darbe uummata irraan ga'aa jiraachuu jiraattonni har'aatiin biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko rakkoo isaan mudate himan. Akka jiraattonni jedhanitti maqaa gibiraa da'eeffachuun rakkoo nurra ga'aa jiru salphaa miti. Gabaa deemnellee waan feene bitannee akkasumas gurgurannee akka hin galleef karaa seensa gabaa irratti waraanni sirna biltsiginnaa nu saamaa jira. Kanaan durallee saamichi maqaalee akka gibiraa, inshuraansii fayyaa fi kanneen biroon nurra ga'aa ture salphaa miti jechuun miira gaddaan guutameen jiraattonni dabaluun dubbatu. Ergamtoonni Empaayeraa bututaa suphuuf halkanii fi guyyaa boqonnaa malee ifaajan garaa isaanii qofaaf jiraachuun uummata keessaa dhalatan afaan qawween saamaa hidhuun dararaa ukkaamsuun gara mooraa waraana Empaayeratti itti guuraa fi gariin ammoo ajjeesuun bakka balfaatti gataa turuu isaanii irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Poolisoonni Paakistaan 5 haleellaa qawwee fi boombii raawwatameen ajjeefaman. Dabalata isaaf Jaal Amansiis Kaayyoo. Paakistaan jeequmsi hidhattoota DBA yeroo rakkachaa jirtutti kibxata kaleessaa poolisiin isaanii haleellaa boombii fi dhukaasa kaaba dhiyaa biyyattii keessatti raawwatameen du'u poolisiin naannoo sanaa ibseera. Poolisiin naannoo akka jedhetti konkolaataan kun jalqaba to'aa ofumaan hojjetameen kan xiyyeeffatame osoo namoonni haleellaa raawwatan dhukaasa banuun qondaaltota 4 fi konkolaachisaa hin ajjeesin dura. Haleellaa kaleessa raawwatameef gareen itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Ministeerri muummee Paakistaan Shehbaaz Shariif haleellaa kana balaaleffataniiru. Poolisiin yeroo hundaa waraana shororkeessummaa irratti gaggeeffamu keessatti gahee adda duree taphachaa ture jedhan Shariif. Haleellaan kun naannoo Kaayiber Paakituunkiiwaa aanaa Karak naannoo haleellaa hidhattootaatiin miidhaan hin geenye keessatti raawwatame. Haleellaan kunis hariiroon Paakistaanii fi ollaa ishee Afgaanistaan gidduu jiru kufuun jeequmsi erga dabalee booda biyyoonni kunneen waldhabdee daangaa hamaa erga Taliibaan onkoloolessa keessa aangootti dhufan hordofuun araaraaf rakkachaa kan turan yoo ta'u Islaamabaad gareewwan lafa Afgaanistaan fayyadamuun haleellaa isaaniif shira xaxan komatteetti. Kaabul gama isheen himannaa kana kan haaltu yoo ta'u nageenyi Paakistaan rakkoo keessa ta'u duubatti naannoowwan daangaa gaarreewwan Paakistaan keessatti hidhattoonni gara jabeeyyii garee Taliibaan irraa dhufan kan gara waggoota 20f mootummaa Paakistaan irratti waraana gaggeessan keessa jiraatanidha jechuun Reuters gabaaseera. Humni bittaa qarshii Impaayera Itoophiyaa addunyaa irraa dadhabaa ta'uun sadarkaa 3ffaa irratti galmaa'e. Dabalata isaaf Jaal Qaafan Fayyeera. Qarshiin Impaayera Itoophiyaa gulantaa humna bittaatiin addunyaarraa sadarkaa 3ffaarraa akka jiru Bloomberg gabaase. Kunis sababa jijjiirraa imaammataa sharafaa fi carraaqqii fooyya'insa kaffaltii liqaa kan biyyattiirra jiru kan wal qabatu ta'uu gabaasichi ibseera. Akka gabaasichaatti qarshiin Itoophiyaa bara kana doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu humni bittaa isaa bantaa 15 oliin kufeera. Kanaanis qarshiin bara 2025 kana qarshiiwwan addunyaarraa akkaan humna bittaa dadhabaa qaban keessaa tokko ta'ee jira. Murni bilchiginnaa mariin abbootii liqaa dhuunfaa waliin akka yeroo liqaa dheeressaniif jecha geggeessaa ture hanga ammaatti furmaata hin arganne. Addatti immoo mariin kaffaltii liqaa alaatiif abbootii qabeenyaa waliin taasifameen doolaara biliyoona 1 kan biyyattiin bara 2023 kaffaluu dadhabuun kufaatii keessa seentee baatii waxabajjii keessa walii galtee malee cufameera. Akka gabaasa Bloombergitti yoo adeemsi liqaa ammaa dura bara 2023 guutummaan guutuutti murni faashistii bilchiginnaa fudhatee xumurame dinagdee biyyattii fi amantaa investoroota irratti jajjabina tokko kennuu danda'a jedhe. Addis Standard gabaasa onkololeessa 2025 ragaa Access.com wabeeffachuun baaseen qarshiin Itoophiyaa bara 2025tti maallaqa Afrikaa keessatti humna bittaa dadhabaa qaban keessaa sadarkaa 1ffaarraa akka jiru gabaaseera. Kunis dhiibbaa dinagdee itti fufiinsa qabu qaala'insa jireenyaa olaanaa tasgabbii dhabuu siyaasaa fi hanqina sharafa alaa waliin wal qabatee akka jiru agarsiisa. Akka gabaasa Access.com onkololeessa 2025 baasetti qarshiin Itoophiyaa bara kana maallaqa Afrikaa dadhabaa arfan keessaa tokko ta'e Sierra Leone, Frank Guinea,
fi paawundii Sudaan qofa caaluun sadarkaa dadhabaa qabatee jiraachuu agarsiisa. Gatiin doolaara Ameerikaa jalqaba onkololeessarraa eegalee doolaara tokkoof tilmaamaan qarshii 145tti yookaan qarshii tokkoof doolaara Ameerikaa duwwaa tuqaa duwwaa 68tti tilmaamameera. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti loltoonni bilxiginnaa dargaggoo tokko ajjeesuun hedduu immoo mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Jaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Martii ganda Abbaasaa Gorobaa jedhamu keessatti gaafa muddee 22/2025 dargaggoo maqaan isaa Hiisaa Qaadii Jaatoo jedhamu waraanni faashistiin bilisiginnaa mana maatii isaatii qabuun gaaffii seeraa tokko malee rasaasatti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Kana malees dargaggootni hedduun guyyuma sana loltoota maafiyaa PP kanneeniin qabamanii reebichi ulfaataa ta'e irratti geggeeffamaa turuunis ibsameera. Akka fakkeenyaatti dargaggootni loltoota kanaan mana maatii isaanii irraa ukkaanfamanii erga reebamaa turanii booda aanaa Martii magaalaa Boomsaatti geeffamanii hidhamuun hiraarfamaa jiran maqaan isaanii Muddiin Ahimad Biroo fi Taajuu Kadiroo Jaldii kanneen jedhaman dabalate hedduun isaanii mooraa waraanaa Cilaaloo kan magaalicha keessatti argamutti darbatamanii dararaan garaagaraa irra gahaa jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Murni sabaa fi sablammoota impaayiratti keessa jiraatan guutuu afaan qawween walitti qabee hiraarsu bilxiginnaan addatti immoo saba Oromoo irratti fuulleffachuun kutaalee hunda keessatti badii tokko malee ajjeesuu, hidhuu, qabeenya isaanii saamuu fi mana irratti gubuun buqqisuu hojii idilee isaa godhatee hojjechaa jira. Barcuma aangoo dhiigaa fi lafee uummata Oromoon dhufe butuun teessuma kan qabate Koloneel Abiyyi Ahimad hidhuu fi ajjeesuun mo'amuudhaa afaan damma dibatee kan jechaa ture haaluun uummata Oromoo dararaa jira. Humnoonni waraana bilxiginnaa mooraa balfamaa sirna impaayera Itoophiyaa gananii waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun daran kaadiroota bilxiginnaa yaaddessuun himame. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Mooraan dabaa fi xaxaan ijaarame rommee teessoo garboonfataa PP raasaa kan jiru tibbana loltoonni murna bilxiginnaa guutuu Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessaa sirna balfamaaf hin tajaajilu jechuun gadhiisanii badaa jiraachuu hordofee keessoo sirna bilxiginnaatti yaaddoo ulfaataa uumaa akka jiru odeessi miliqee bayaddeesse. Akka maddiin waraanaa mooraa bilxiginnaa irraa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf qoodan ibsanitti loltoonni garboonfataa PP kanneen raayyaa ittisa impaayeratti ta'uun tajaajilan humna barra ripeerolaa jechuun kan of waaman poolisii federaalaa fi idilee dabalatee milishoonni dhibbootaan lakkaa'aman badaa akka jiran dubbata. Gareen waraanaa duratti amanamummaan sirna bilxiginnaa tajaajilaa turan kunneenis ammeenyummaa fi gara jabina kaadirootaa murna bilxiginnaa akkasumas loltoonni uummata nagaa irratti godhan daranuu akka nuti hin argamne nu taasise kan jedhan uummanni daba waraana PP'n waanuma hin gooneen qe'eef qabeenya isaa irratti dhiitame gurraamee ajjeefamaa fi sarbama mirga namoomaa ammaataa jalatti kufee jiraachuun akka nuti keessaa baanu nu taasises jedhu. Gara fuula duraattis mooraan dabaan dhiiga lammiilee qulqulluu dhangalaasuuf ijaarame akka diigamu kan akeekan loltoonni murna bilxiginnaaf duratti tajaajilaa turan kunneenis gareen faashistii PP's loltoonni mooraa bilxiginnaa gadhiisanii badaa jiraachuun daran isa yaaddessaa akka jiru odeessaaleen ba'aa jiran ifoomsu. Tashaggar aanaa Iluu keessatti waraanni bilxiginnaa fi kaadiroonni sirnichaa waliin qindoomuun dargaggoota dirqamaan gara mooraa waraanaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Irbuu Dhugaa. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Iluu keessatti waraanni maafiyaa PP fi kaadiroonni sirna bututaa bilxiginnaa muddee 22/2025 dargaggoota jumulaan ukkaamsuun gara mooraa waraanaatti guuraa turu jiraattonni aanichaa arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko rakkoo uumamee addeessanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoota hedduu kanneen ammaaf maqaan isaanii guutuun nun qaqqabin jiru dirqamaan ukkaamsuun konkolaataa lamaan fe'anii akka deeman kan himan yoo ta'u dargaggoota mormii mul'isuuf yaalan ammoo reebicha hamaa ta'e erga irratti raawwatanii booda fuudhanii deemuu himu. Dargaggoota abdii egeree Oromoo fi Oromiyaa ta'an irratti addatti xiyyeeffachuun adamsuu, doorsisuu, ukkaamsuun achi buutee isaanii iyyafatanillee akka hin argamne gochuu, gariin ammoo dirqamaan waan isaan hin feene gara adda waraanaatti erguun ilmaan haadha hiyyeessaa ficcisiisaa, hedduus ammoo afaan qawweetiin ajjeesanii gataa turuu fi ammas gocha ammeenyummaa isaanii daran hamaa ta'een uummata rakkoof saaxilaa jiraachuun murna bilxiginnaa haqa haalamuu hin dandeenyedha. Israa'el yoomiyyuu guutummaatti Gaazaa keessaa hin baatu jedhan ministeerri ittisa biyyaa. Dabalata isaaf Jaalbooree Addunyaa.
Ministeerri ittisaa Israa'el kaas waraanni Israa'el gonkumaa guutummaatti Gaazaa keessaa akka hin baanee fi kutaa waraanaa naannoo Falastiin keessatti akka hundeeffamu dubbataniiru. Kaas kibxata kaleessaa haasawaa taasisaniin karoorri nagaa Ameerikaan deeggaramu kan Israa'elii fi Hamaas onkololeessa keessa mallattaa'ee fi waraanni Israa'el guutummaatti akka bahu kan gaafatuu fi qubsuma siiviilii Israa'el naannoo sana keessatti deebi'ee akka hin hundeeffamne kan dhorku ta'us humnoonni Israa'el guutuu Gaazaa keessatti bobba'anii akka itti fufan dubbataniiru. Gaazaa keessa gadi fageenyaan argamna Gaazaa hunda keessaa gonkumaa hin baanu nuti tiksuuf achi jirra jedhan Kaaz yeroo isaa eeggatee bakka qubsuma hundee irraa buqqifameetti buufataalee Na'al Birgeediin loltoota miilaa Israa'el kaaba Gaazaa keessatti ni hundeessina jechuun Kaaz dabalaniiru. Akka miidiyaaleen Israa'el ibsanitti sa'aatii muraasa booda ibsa afaan Ingiliffaatiin dhaabbata oduu Reutersiif kenneen kutaaleen Na'al Gaazaa keessa sababa nageenyaa qofaaf akka buufatan dubbataniiru. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti qondaaltonni Ameerikaa yaada jalqabaa Kaaz kennetti akka hin gammannee fi akka qulqullaa'u gaafataniiru. Kutaaleen Na'al ijaarsa waraanaa, tajaajila siivilii fi galmee waraanaa walitti fiduun seenaa keessatti hawaasa Israa'el uumuu keessatti gahee taphataniiru. Kaaz kana kan dubbatan sirna Weest Baankii dhuunfatame keessatti qubsuma seeraan alaa Israa'el Beet-El keessatti manneen jireenyaa 1200 raggaasifamuu isaanii kabajuu irratti babal'ina qubsuma Weest Baankii irratti haasaa taasisaniin Kaaz akka jedhanitti mootummaan Netanyaahuu mootummaa qubsumaatti tarkaanfiif carraaqa yoo abbaa biyyummaa argachuu dandeenye abbaa biyyummaa niifinna bara abbaa biyyummaa qabatamaa keessa jirra jedhan jechuun Aljaziiraan gabaaseera.